Okay, arraan tan ammoo kan ilaaluuf deemnu waa'ee English pronoun yookiin bamaqa kan jennuun kutaa lammafaa ilaaluudhaaf deemna jechuudha. Kutaa dabarte keessatti egaa waa'ee I yookiin immoo waa'ee keenyaa akkamitti akka haasofnu yeroo sadeeni wal qabsiisnee ilaallee turre. Kutaa kana keessatti immoo waa'ee saalarratti hundoofne waa'ee isaatii fi waa'ee ishee, she jechuun ishee jechuudha. He jechuun immoo isa jechuudha. Kanarratti hundoofne yeroolee sadeen sanii wal qabsiifne akkamitti haasa'uu dandeenya kan jedhu ilaallaa jechuudha. So waa'ee isaa yookiin waa'ee ishee yeroo haasofnu akkumaan tana dura jedhe yeroo karaalee sadiin ibsuu dandeenya. Maaliif jennaan waqtiileen haasa'uun ilma namaa irratti hundaa'u sadii. Kan jalqabaa isii present tense jennuun waan ammaa yeroo haasofnu jechuudha. Waa'ee isaa, waa'ee ishee yeroo ammaatiin wal qabsiisnee akkamitti haasa'uu dandeenya. Waan isaa yookiin ishee ammas waan fuulduraatii wajji akkamitti wal qabsiisnee haasofna kan jedhuu fi waa'ee isaa yookiin ishee waan dabree wajji wal qabsiisnee haasa'uu kana akkamitti haasa'uu akka dandeenyu, akkamii ibsachuu akka dandeenyu. Maaliif jennaan waan dabre waan ammaatiin ibsachuu hin dandeenyu, waan fuulduraa waan ammaatii wajji ibsuu hin dandeenyu jechuudha. Haasawni hundi taateelee sadeen kanarratti waan hundaa'uuf jechuudha. Waa'ee isaa yookiin waa'ee ishee waan ammaa yeroo haasofnu fakkeenyaaf maal walitti fiduu qabna. He yookiin she irratti maal idaana is daballaa jechuudha. Yookiin immoo gabaabaadhaan yookiin short formiin isaa he yookiin she gootee apostrophe jedhanii mallattoo tana s tana as keessee shis jetta. Asan booda jecha tokko qofa fiddee asirratti dabaluudha jechuudha. So osoo hima irraa ijaaruutti seenne dura jalqaba akkuma taraa tana dura wanti godhuu qabnu jechoota asirratti dabaluu qabnu hiikaalee isaa baranneeti walitti deebinaa jechuudha. Jechi jalqabaa digging jedha. Digging jechuun qotuu jechuudha. Jechi itti aanu immoo cleaning jedha. Cleaning jechuun qulqulleessuu jechuudha. Jechi sadaffaadha immoo maal jedha? Knocking jedha. Keen dubbifnu inni qofa irraa dubbifna. Yeroo hedduu dubbifamaan lama walitti aanee yoo dhufe gama duraatiin kan itti aanee dhufurraa dubbisuu eegallaa jechuudha malee kan inni jalqabaa hin dubbifamu jechuudha. Knocking jenna. Akka fakkeenyaaf knife gizee jennee barreessinu knife jennee hin kaanu qubeen kaarraa kaatii garuu knife hin jennu knife jennee eegallaa jechuudha. So akkuma san knocking jennaa jechuu kanas. Knocking jechuun dhadha'u jechuudha. Hulaa yookiin immoo wama ta'e dhadha'u jechuudha jechuudha. Okay, mee fakkeenya isa jalqabaa kana haa laallu. Maal jedha inni jalqabaa? He's digging jedha. He's digging afaan oromootiin asitti barraa'ee jira jechuu cinatti. He's digging maal jechuudha? Inni qotaa jira jechuudha jechuudha. Boolla ta'uu danda'a, waan biraa ta'uu danda'a, qotaa jira. He's digging. He is digging ka jedhu gizee gabaabbifamee barraa'u he's digging jetta jechuudha. He's digging. He is digging ka jedhu he's digging jennaa jechuu salphumatti. Jechi itti aanu yookiin himni itti aanu she's cleaning jedha. She's cleaning. Kuni she is cleaning jennee kan yaamnu sana warri afaan sana irratti dhalate yookiin immoo native speaker warri jedhamu she's cleaning jedha malee she is cleaning ka jedhu agartuu jechuudha. So practice yookiin immoo shaakala godhaa yeroo deemnu nuuf galaa jechuudha. Asirratti cinatti kaayatiin jira. She's cleaning jettee dubbistaa jechuudha. Hiikaan isaa maali? Isheen qulqulleessaa jirtii jechuudha. Kan biraa he's knocking. He is knocking kan jedhu he's knocking jennee keenyaa jechuudha. Hiikaan isaa inni dhadhahaa jira. Maal dhadhahaa jira? Hulaa dhadhahaa jira jechuudha. So isinis waa'ee isaa yookiin waa'ee ishee haasa'uu yeroo barbaaddan he yookiin she jettanii akka asirraa agartan san booda is itti dabaluudhaan jecha waan haasa'uu barbaaddan asuma irratti dabaluu qofa isin gaafataa jechuudha. Fakkeenyaaf isheen
dhufaa jirti yoo jechuu barbaadde she is coming. She's coming jetta jechuu gabaabsite. So isin immoo keessan akkamitti akka uumuu dandeessan komentii jala nuu kaayaa. Jecha tokko hima akkanaa kana kan mataa keessanii ijaaraati komentii jala nuu kaayaa isiniin jennaa jechuu. Okay, inni itti aanu immoo waa'ee isaa yookiin he kan jennu fi waa'ee ishee yookiin she kan jennu waan fuulduraatti wal qabsiisnee akkamitti haasa'uu dandeenya kan jedhu ilaalla jechuudha. Kanaaf formulaan isaa yookiin immoo akkaataan itti fayyadama isaa he yookiin she fiddee maal godhuudha? Will itti dabaluudha jechuudha. San booda akkuma tana duraa jecha fiddee asirra keenyaa jechuudha. Jechuma waan haasa'uu deemtu sanii wal qabatu jechuudha. So akka fakkeenyatti jechoota sadan takkoon haa wal barru san booda jechoota san finnee kana walirratti ijaarree himeef danda'e irraa haa ijaarru jechuudha. Jechi jalqabaa gaa pay jedha jechuudha. Pay jechuun immoo kafaluu jechuudha. Jechi inni itti aanu visit jedha. Visit jechuun daawwachuu jechuudha. Jechi inni itti aanu immoo call jedha. Call jechuun yaamu yookiin dawwaluu jechuudha. Bilbila ta'uu danda'a. Jechi inni xumuraa happy jedha jechuudha. Happy. So amma gara hima irraa ijaaruu fi itti fayyadama isaatti haa deebinume. Okay, jechi yookiin himni jalqabaa kan ijaaruu dandeenyu he will pay you. He'll pay you. Akkuma asirra garuu akka jarri itti dubbistutti yookiin akka native speaker yookiin namni irra dhalate dubbistuttis dubbisuu danda'u qabnaa jechuudha. Yookiin immoo namni afaan san dubbatu akkana yoo si dubbate ati he will pay you ka jedhu qofa yoo kan beektu ta'e he'll pay you ka jedhu yoo sitti dhufe beekuu dhabuu dandeessaa jechuudha. Saniif akkamitti akka isaan dubbatanis beekuun dirqama jechuudha. He will pay you jedha. Dafnee yeroo jennu ariitiidhaan he'll pay you asirra jira. He'll pay you. Hiikaan isaa maali? Inni siif kafalaa jechuudha. Kafaltii kafalamu deemu siif kafala. Ganaa siif hin kafalle yookiin wilii siif hin kafalle siif kafaluu deemaa jechuudha. Waan fuulduraa agarsiisaa jechuudha. Inni itti aanu he'll visit the park jedha. He will visit the park jedha. Walirratti yeroo jennu he'll visit the park. He'll visit the park. Maali kan isaati inni paarkii ni daawwata kan jedhu jechuudha. Kan itti aanu he'll call you. He'll call you. Akkami jenna? He'll call you. Walirratti yeroo jennu he'll call you. Inni sila kan ture jechi akkami gabaabsamee bataa'e malee he will call you. He will call you kan jedhu yeroo gabaabsamee taa'u yookiin irra caalatti kan addunyaan itti fayyadamtu he'll call you kan jedhu dhageessa malee he will call you kan jedhu dhageessu jechuudha. Yeroo hedduu kan rakkoo nutti ta'u kanaa jechuun namoota afaan san dubbatu dhagahuu kan nu dadhabsiisu yookiin akka hin dandeenye nu godhu isa jechuudha. Inni hiikaan isaa maali? He'll call you jechuun inni siif bilbila. Okay, isaa wal qabsiisnee haasoo jirra. Akkuma kana asirratti he kan fayyadamne yoo saalli dubara ta'e sheedhaan bakka buusuu jechuu waan biraati miti. Asirratti he'll pay you ka jedhe inni siif kafala ka jedhu she'll pay you. Asirratti immoo he will visit ka jedhu he'll visit the park kan jedhu she'll visit the park jennaa jechuudha. Isa kana immoo he'll call you ka jedhu she'll call you jennaa jechuudha. Inni xumuraa he'll be happy. Asirratti cinaa jira jechuudha. He'll be happy. Inni gammadaadha jechuudha yookiin gammaduuf jiraata. Waan fuulduraatti wanni haasawaa jirru waan ta'eef he'll be happy yookiin immoo he will be happy kan jedhu gabaabsinee yeroo keenyu he'll be happy. So isin kanarratti hundaa'uudhaan asirrattis kan mataa keessanii irraa ijaaruudhaan komentii jala nu kaa'uu dandeessanii jechuudha. Waanuma irratti haasa'uu barbaaddan tokko yookiin jechuma haasa'uu barbaaddan tokko filattanii fiddanii as keessa galchuu jechuudha. She waa'ee isaati moo waa'ee isiitiin haasa'uu deema kan jedhu adda baafta.
san booda waan fuuldura haasa'uu deemta yoo ta'e san booda jecha tokko qofa si barbaachisaa jechuudha. He yoo amma hiidhaan kan deemnu waa'ee isaatiin kan deemnu ta'e he will do inni ni godha jechuudha. Fuuldura godhuuf deemaa jechuudha. Yoo ishee ta'e she will do she'll do jenna jechuudha yookiin immoo he'll do. So baay'ee salphaadha. Kan mataa keessanii ijaaraadha. Komentii jala kaa'aa isiniin jenna jechuudha. Okay, inni xumuraa immoo waa'ee isaa yookiin waa'ee ishee yeroo haasa'uu barbaannu wanti haasofnu immoo waan yeroo dabarteetiin kan wal qabatu yoo ta'e maal godhuu qabna? Formulaan isaa kan jalqaba irratti beekuu qabnu maali? He yookiin immoo she ta'uu danda'a. Lameen irraa kan sitti tole yookiin immoo kan haasa'uu deemtu siitu beeka. So lameen keessaa kan sitti tole fiddee waziitti dabaluu jechuudha. Booda jecha barbaadde fiddee asirra keessaa jechuudha. Okay, saniifuu jechoota muraasa tokkoon wal barree ammas walitti haa deebinuu jechuudha. Jechi jalqabaagaa sick jedha. Sick jechuun dhukkuba jechuudha yookiin dhukkubsataadha. Jechi itti aanu tailor jedha. Tailor jechuun nama huccuu hodhuu jechuudha. Kan itti aanu hairdresser jenna jechuudha. Hairdresser jechuun nama rifeensa tolchu yookiin rifeensa ciru yookiin immoo rifeensa namaaf tolchu jechuudha. Jechi inni xumuraa butcher jedha. Butcher asirratti butcher jenneen dubbifnu butcher jennatiin hin dubbattu jechuudha. Okay, ammaan tan ammoo jechoota laalle kana hima haa irraa ijaarru. Himni jalqabaa she yookiin he was sick. She was sick yookiin immoo he was sick jechuu dandeessa. Lameen keessaa kan sitti tole yookiin immoo haasawa yeroo sana haasa'u jirtu irratti hundaa'eeti. He was sick inni dhibamuu ture amma dhibamaa miti jechuudha. He was sick yeroo jennu. She was sick yeroo jennu isheen dhibamuu turte amma garuu dhibamtuu miti jechuudha. Hiikaan isaa kana fakkaata. Jechi yookiin himni itti aanu he yookiin immoo she was a tailor. She was a tailor. Isheen tailorii yookiin nama huccuu hodhu turte jechuudha. Namni huccuu hodhu akka loqota naannoo keessanitti maal jedhamame? Komentii jala nuu kaa'aa. Nama huccuu hodhu jennee ibsurra jecha kanaaf hiikaa isaa afaan Oromootiin maal jechuudha? Ni beeknaa jecha kana. Tailor jechuun nama huccuu hodhu jechuudha. So she was a tailor. Yookiin immoo isaa waa'ee isaa yookaan haasofnu ta'e waan dabre keessatti he was a tailor. Inni nama huccuu hodhu ture. Huccuu hodhaa jechuus ni dandeenya jechuudha. Okay, hiikaan isaa akkuma agartan kana. Asiin immoo akkaataan itti jecha san jennu as maddii jira. Himni itti aanu she yookiin immoo he was a hairdresser. He was a hairdresser. Inni yookiin isheen nama rifeensa ciru yookiin nama rifeensa tolchu ture yoo waa'ee isaa ta'e ture. Waa'ee ishee yoo ta'e turte. She was a hairdresser. She was a hairdresser. Isheen nama rifeensa tolchu turte jechuudha. Amma immoo rifeensa san tolchaa hin jirtu. Himni itti aanu she yookiin immoo he was a butcher. He was a butcher. Yookiin immoo she was a butcher jechuu dandeenya jechuudha. Akka isin hin dhibneef jecha ammallee akkanatti maddii taa'ee jira jechuudha. She yookiin he was a butcher. Inni nama mana sugiyyaa dalagu jechuudha. Sugiyyaa naannoo takka takkatti nama mana sugiyyaa jechuun mana foonii jechuudha. Mana foonii keessa nama foon ciree namaaf kannu jechuudha. Mizaadee namaaf kannu maal jedhaniini? Butcher jedhaniin. Butcher. Okay. Yeroo takka takka you are a butcher yoo siin jedhan arraba jechuu yeroo sanitti. So butcher jechuun nama foon cicciruu yookiin foon cicciree nama gurguruu jechuudha. So isinis kana wal qabsiistanii hima mataa keessanii jecha tokko tokko komentii jala nuu kaa'adha. Mee hima mataa keessanii kam ijaaruu dandeessan? Akka fakkeenyatti yoon yeroo dabre keessatti waa'ee isaa haasa'uu barbaade
he was rich yoon jedhe maal jechuudha? He was rich, inni tujjaara yookiin immoo nama qabaataa ture jechuudha. Amma garuu maali? Poor ta'uu danda'a, miskiina ta'uu danda'a yookiin dhabaa ta'uu danda'a jechuudha. Hima biraa yoon fedhe he fi yookiin immoo she fi wazii walitti dabalee jecha tokko laalladhe he was happy yoon jedhe inni gammadaa ture. Amma immoo gammadaa miti, he is sad, amma gaddaa ta'uu danda'a jechuudha. So isin kan mataa keessanii ijaarrachuudhaan shaakaluudhaan fooyyessuu dandeessuu jechuudha. Okay, ammaan tan ammoo gara exercise yookiin immoo gara gilgaalaa haa dabarruu jechuudha. Waan amma laallee kana nuuf gale moo nuuf hin galle jechuu adda baafachuudhaaf jechuudha. So waa'ee present tense yookiin immoo taatee ammaa yeroo haasofnu gaafii tokkoffaa maal jedha? He dash jedha. He bakka banaa jechuudha. Digging jedha. Akkam jenna waa'ee ammaa yoo ta'e wanti haasawaa jirru A is jenna moo B will jenna moo C was jenna? Deebisaan keessan maal ta'a? Sakandii 3 keessatti deebisa. Deebisaan isaa Eedha. Waa'uma presentii yookiin waan ammaa ta'ee gaafii lammaffaa jechuudha. Waan ammaa yeroo haasofnu she bakka banaa yookiin blank space A was cleaning jenna moo she is cleaning jenna moo birra kan jiru C she will clean jenna. Kana keessaa deebisaan isaa kam ta'a? Sakandii 3 ammas. Deebisaan isaa B'dha. Waan fuulduraa keessatti gaafii sadaffaa jechuudha. Waan fuulduraa yeroo haasofnu yookiin future tense keessatti he iddoo duwwaa yookiin blank space was pay you, B is pay you, C will pay you. Kam ta'a kana keessaa deebisaan isaa? Wanti waan fuulduraati yookiin future tenseiti. Kam ta'a? Akkamiin fayyadamname? Sakandii 3. Deebisaan isaa C'dha jechuudha. Taatuma fuulduraa yookiin waan fuulduraa yeroo haasofnu gaafii afuraffaa jechuudha. He iddoo bakka duwwaa yookiin blank space yookiin dash visit the park. Maaltu guutama iddoo banaa kana? A is wanti haasawaa jiru waan fuulduraati asirratti waan hubachuu qabdani. A is, B was, C will. Kana keessaa kam ta'a deebisaan isaa? Waan fuulduraa yeroo haasofnu jechuu bakka kana maaltu galuu qaba? Sakandii 3. Deebisaan isaa C'dha jechuudha. Amma immoo waa'ee past tense yookiin immoo waan darbee yeroo haasofnu gaafiin shanaffaan waa'ee saniiti. He bakka banaa yookiin blank space sick. He blank space sick. A was, B is, C will. Kana keessaa deebisaan isaa kam ta'a? Waa'ee darbee yeroo haasofnu jechuudha. Deebisaan isaa Eedha. Okay, gaafiin inni xumuraagaa gaafii jahaffaadha. Waa'ee past tense yookiin immoo taatee dabartee wal qabata. So he jee iddoo bakka duwwaa jira. A is a butcher, B was a butcher, C will a butcher. Kam ta'a? Wanti haasawaa jirru past tense yookiin waan darbe yoo ta'e kam ta'a kanaa wal qabatee jechuudha. Hanga nu galee adda baafachuudhaaf jechuudha. Sakandii 3. Deebisaan isaa B'dha jechuudha. So walumaa galatti waan irra baranne kana fakkaata. Yoo viidiyoon kun isinitti tole like, share godhaadha. Namoota ga'een biraan gahaa isiniin jenna. Nagaan tura.